Sanuu lamaan jiru beektaa? Lamaan jiru siin tokko bakka bira andi dana dhawwatte na fudhatte tokko bira. Miskiina bas. Uqsim billahi dhugaadha. Yoon sobe wallahi yoon sobe rabbi nan dhiisi. Dhugaadha bara. Miskiina. Sanuu akka dhugaadha ni yaa'unnatti tole malee akka dhugaa wii bareeda bakka. Nama ibaadatu akka naarga. Mala saat. Abjuudhaan nama arguun hin jedhe bu'aan a'uuzu billaahi. Eenyuun argite? Haayil manaa jedhii gadi haasawu. Keessaanis itti manama ta'e. Ishi. Nam lama Kana nan hawa beektaa. Maa hawwisiisa immoo beektaa. Isuma dhugaa. Guyyaa tokko wayiitti yaade beektaa. Jechuun yaadumaan. Yaadumaan namni yeroo rafuu jedhe bilbiluma olii gadi haadha rafamtii gaachuma. Dingata natti dhufte beektaa. Tuma yaadaan rafee gaafas natti hin dhufne. Deebitee har'a natti dhufte jechuudha. Wallaahi. waan jettu gaazexeessituun kan ta'e intarviisii goote jechuudha. Sila intarvii bar nam lam godhan ture bar. Nam tokko jechuudha. Kabajamtuu caaltuu hamaa. Caaltuu በጣም ይጃላል ጎርበቾፍ ኦኒ መራጃ ለዳ እና ዶክተር ዱብሱ ሞዲሱ አንካን ዱብሱ ከላሳታ wallahi caaltuu waan ani jettu nan beeka akka obboleessa sitti na jaallatti. Akka obboleettiin si jaalladha. waan sin jedhan akka obboleettiitti jaalladhaani sin jedhe dhaga'i. Wallahi itti muu caaltuu dhaga'i. Namni waa jedhan namni ko asilatti abjuu hiikuu danda'u nama abjuun argan san in argatanii dhugaadhumallee wanta kana nutti himama durumaayyuu waan abjuun argisiisu faallaa sanidha. Uqsim billahi wal ilaa yoo intala sana argu malee biyya duuniyaa yoo lubbuun koo asitti na ba'ee dhuguman argu garuu lubbuun koo biyya kana keessatti hin ba'u taanaan nan kakadhanan arga bakka siin jirtuun dhaqa. Wallahi billahi. Eessa jirti ishee nama bakka siin jirtu beektaa? Jechuun sababa biraatiif hin dhaqu garuu bakka anumaan akkan argu dhibbaan ofitti aman. Bilbilii fi kaa akka abjuun itti dhufte itti himi. Haala sheeka gaafadhu malee itti himu. Hedduu dheeraadhas. Uttumeera garuu akkasiin itti dhufte minaamin itti himne deebise. Ishii badabboo. Ada gara media irraa baddeetiin akka liivii seenuu dhabe namni hundi qorataa eessa badee qorataan naga qabadee na gaafata. Habiibti ati waan argine dhiisati. Wallahi namni rabbi eebbisee mammaa koo jiran harka bade bar. Maali mammaa kichi maal ture iyyuu? Jalqabde kun ta'a abjuunat argite dhufte. Ini min jedha artie. Mee wallahi jedhe. Maqaa isaati. Doktor amma harka kee ol qabi du'aa kadhanna. Wallahi isa dhugaa. Ol qabi. Yalla ol qabi taa'e. Dhugumaan jimin. Ol qabi harka kee. Bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi har'a abjuudhaan doktoriitti nageessi doktoriin hiisiisaa bule. Amin jadi. Amin. Lamin. Amin jadi kah? Ya. Ya Rabbi bismillah wallah jek abultu. Woyo waine gude jed abultu. Amin jadi. والله سبحان الله فيش حقتك ايش ياخذنا دقيقة kamar ko ibudi bani. Bismillahirrahmanirrahim. Yeroon itti dhaqee ka'e immoo dhiirri biraa shamarratti fakkaatu. Haa jibbisiisu. Amin jadi kah? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhiirri jaalala bultiitiin onnee si keessa seene sun of jibbee isii jibbee onnee si keessaa ba'u. Amin jedhi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeroo gabaabaatti yaa Rabbi Allah mudhii doktorii kana lakkoofsa 8 quxurii
isa addunyaa miti qorataan hawwasan itti kaa'e. Aamin jedhi. Mungkin sempat apa nih kak? Duai beri de duai saat kita beri. Timmin kuturin jedhe bar borchiin sitta ba'uun jenne aamin jedhi kaati. Jamar borcing kau simmin kutur nih. Isan hawwasan sitta ba'u aaminaa jedhe maaltu si dhibe koon kadhataa jira. Drawing kau mana bari firu. Miti koon kadhataa jira bar. Hai itti naa kaa'i jedhaadha malee. Akkamitti jira? La ilaha akkamitti itti kaa'ame jetti bar. Nasi. Ya Rabbi. Jadi kau. Ya Rabbi Allah durbummaa si sanatti naa deebisi. Aamin jedhi. Amin. Aamin jetti agaraa fayyaa. Injiru jechuudha. Qorata waan badaa asirra inaasee singeer wallahi azim ani fete wala budee waan badaa asirratti inaasee ini beekaa ta'anii singeer Ustaazaan as jala jiru. wallahi ustaaz kamii ustaaz eenyudha? Isanuu du'aayi kadhannu bari du'aayi gaarii si ani aamin jedhaa jiru. Eenyuun ustaaz ka eenyudha? Yaa Rabbi na jaalladhu. Ana birallee ustaaz Muhammad bayaani jiru. Okay. Wow, yaada deegolbe. Jadi waan bira fixate xumurte du'aayi? No. Koi gaa ustaaz na baanu dura nama guddaa kabaja waan ta'e. Sorry. Du'aayi ati maaf waan namni guddaan dhageeffatu jedhi maal gochuu waan baaragee jetta? Ilaal. Hin beeku beektaa araadaadha ammoo ustaaz bayyaan araadaadha waan akkanaa dhugaa dubbachuuf araadaadha nuyi. Wallahi wanta ilaalal waan safuu wal qabatu tasumaayyuu hin jedhin caalisi du'aayi rabbi sirra jaallatu godhu. Safuu miti. Ilaalaa fuudhaa jechuun hin ta'a. Qorata. Okay. Aamin jedhi qaama ol qabi. Ati ila durumarra yeroo asirra walii xaba nurra sitti mee jira. Wanta safuu wal qabatu. Safuu miti aaminaa jedhi. Okay, jedhi. Adaraa ammoo wanta namaa naasiin jedhu onni kee qulqulluu harka kee lamaan rabbitti ol qabi jechuun minnaa miti. Bakka gara onnee qulqulluu harka kee rabbitti ol qabi hin dhaga'ama hin qeebalama guyyaan hundinuu guyyaa rabbiiti hin qeebalama harka kee ol qabi. Mugi yaadaan gara rabbii ilaali. Yaa rabbi ati halkanii guyyaallee mugi qofa nama jetta jedhe waan dhiyoo mugdallee yoo ollaaltellee du'aayin maati onnee maamichaa amiin jedhe yookaan onni mandaan godhe. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaasil kannaas dhiirri biraasi waswaas tubboo bismillahi. Kan mataa firiizii kan jala qorattee deemtu kan qalbii si fuutu sun bismillahirra. In kolbiin kaati a'uuzu billah. Kan mataa firiizii kan rifeensa jala qorattee qalamii asirraan dibattee onnee si fuutu sun si keessaa haa jettu. Amiin. Bismillahirrahmanirrahim. Maal reekun gasirra iyaaru. Anasi amiin jechisiistaa kasi achi sirra barraa ormaanii turru kan jamaanii. No, ustaaza tokko nu isa si aamin jedhaa irraa achi Ustaaz gastii jala jiran malee messenger keessa jira. Messenger kabarsiifatte si dhufe naa obsi jedhiin du'aayi cimaara jirra. Haa rabbi sodaadhu natti hin barreessin. Bultiidhaan dhiigin. A'uudhu billaahi mina sheexaanu rajiim. Hai. Akkuma itti du'aayi kan dunnabaa. Oh my God. Akkana warasaa dur wayyaaneen akkana xaw nama gotu san ta'e bar xuuftuu jedha messenger ufiin asi du'aayi onnee kamiina nama amiin jedhaaraaf lamiin jedhaaraa yoo addan beeku muknaatu. Miskiina ko ati onneen kee qulqulluudha naa kadhu wallaahi nuu kadhu. Okay, amiin jedhi. Qorataa. Wayye. Assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yaada muraada kee danuu haa guutu. Amiin. Rabbi nagaa maatii waatii kennan nu haa galchu. Amiin. Rabbiin haadhaaf abbaa keenyallee umriin waa dheeressu.